Bankiin Abisiiniyaa Diistiriktii Adaamaa sagantaa qusadhaa badhaafamaatiin abbootii carraa badhaase. Bankiin Abisiiniyaa erga hundaa'ee waggaa 29 lakkoofsise eegalee maamiltoota isaatiif tajaajila ariifataa si'ataa fi teekinooloojii addunyaa fayyadaman virchuwal hojiirra oolchaa jiraachuu ragaan arganne ni mul'isa. Bankiin Abisiiniyaa Diistiriktii Adaamaa sagantaa qusadhaa badhaafamaa jedhu marsaa jaffaaf qopheessuun maamiltoota qusachuu sharafuun fakkeenya ta'an abbootii carraaf badhaasa garaagaraa bakka hojjettoonni baankichaa, abbootiin gadaa fi haadholii siinqee intarpiriinaroonni maamiltoonni fi keessummoonni affeerraa taasifameef argamanitti magaalaa Adaamaatti badhaaseera. Daayirektarri Baankii Abisiiniyaa Diistiriktii Adaamaa obbo Ashaagiree Tasammaa akka jedhanitti Baankiin Abisiiniyaa baankilee biyya keenya keessa jiran keessaa hangafa ta'uu ibsuun akka Diistiriktii Adaamaatti dameelee 76 fi maashina ATM 118 hojjettoota waliigalaa 1,500 herreega qusannaa garaagaraa 875 irra ga'uun cimanii kan hojjechaa jiran ta'uu ibsan. Akka Diistiriktii Adaamaatti tajaajila baankii hunda ga'eessa ta'e itti dhiyeenyaan uummata keenyaaf kennuu irratti dameelee 76 kan qabu yoo ta'u isaan keessaas magaalaa Adaamaa keessatti damee 30 qabu. Dabalataanis ATM 118 maashina gurgurtaa 134 fi maashina ATM akka Diistiriktii Adaamaatti 2 kan qabu yommuu ta'u hojjettoota dhaabbataaf ejensiin bulan waliigala hojjettoota 500 ol qabaachuun gama kanaanis carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa bahaa jira. Baankiin Abisiiniyaa tarsiimoo waggaa 5 baafachuun dameelee isaa magaalaa Adaamaa fi Asallaatti teekinooloojiitti fayyadamuun maashina ATM sa'aatii 24 kan maamiltoota isaa tajaajilaa akka jiru ibsan. Baankiin Abisiiniyaa akka biyyaatti teekinooloojii ammayyaa kan deeggaramu maashina ATM jedhu gara biyyaatti galchuun baankii jalqabaa yommuu ta'u maashinni ATM kunis Diistiriktii Adaamaa keessatti magaalaa Adaamaa fi magaalaa Asallaatti dhaabuudhaan maamiltootaatiif tajaajila sa'aatii 24 torbee guutuu kennuutu argama. Aadaa qusannoo biyya keenyatti akka dagaaguuf uummataaf hubannoo bal'aa kennuun sagantaa qusadhaa badhaafamaa jedhuun maamiltoonni 8,000 irratti hirmaatan keessaa Abbaa Carraa Abbabaa Boruu magaalaa Maqii damee dubbisa marsaa jaffaa konkolaataa ammayyaa qarshii miliyoona 4 shallagamu badhaafamuu keetti baga gammadde jedhaniin. Kanaan dura waggoota 5 darbaniif abbootii carraaf carraawwan 847 badhaasuun diinagdee isaanii guddisuu keessatti gumaacha guddaa godhee jira. Sagantaa isin badhaasuun marsaa jaffaa kanaan maamiltoota keenya abbaa carraa ta'aniif sagantaa kana fakkaatu qopheessinee maamiltoonni abbaa carraa ta'anis baga gammaddan isiniin jenna. Itti gaafatamaan waajjira mallaqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Daawit Angaasaa ergaa dabarsanii akka jedhanitti aadaa qusannaa biyya keenyatti laafaa ta'e kana keessaa baanee yoo qusanne guddina diinagdee biyyaa fi kan dhuunfaa guddisuun waan ta'eef Baankii Abisiiniyaa akka fakkeenyatti ibsuun baankilee qabnu biroottis aadaa qusannaa cimsachuu qabna jedhan. Hawaasni qusachuu hin dandeenye yoomiyyuu jijjiiramuu hin danda'u. Qusannaan bu'uura waan hundaati. Investimentii yoo jenne qusannaarraa dhufaa, carraan hojii uumamus qusannaarraa dhufaa. Uummanni waan argate hundaa konsamshiniidhaaf yookiin ammoo itti fayyadamaaf qofa kan oolchu yoo ta'e jijjiiramuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf qusannaan ka'umsa waan hundaati, waan arginu hundumtuu qusannaarraa dhufa jechuudha. Itti gaafatamaan mana maree daldala waldaalee seektara Adaamaa obbo Bayyanaa Toleeraa ergaa dabarsanii akka jedhanitti qusachuun guddina biyyaaf lafee dugdaa ta'uu ibsuun aadaa qusannaa irratti hubannoo hawaasaaf kennamuu qaba jedhan. Qusannaan maal inni yoo jennu qusannaan damee utubduu yookiin immoo guddina biyyaatiif baakboon kan ta'e keessa isa tokkodha jechuudha. Qusannaan yoo hin jiraanne biyyi guddachuu hin danda'u. Biyya alaa laaluun oolu hiyyummaa keessa bahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu qusannaa qusachuun hiyyummaa balleessuullee dadhabnee xiqqeessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu qusannaa kana qusachiisuu keessatti dhaabbattoonni faayinaansii gahee guddaa taphachuu qaban. Dhaabbattoonni faayinaansii hawaasa keenya barsiisuu qaban qusannaa irratti. Badhaafamaan konkolaataa Abbaa Carraa arginee dubbisnee akka jedhanitti Baankii Abisiiniyaatti qusatee badhaafamuu isaatti guddaa gammaduusaa ibsuun maamiltoonni biroos badhaafamaa akka ta'aniif qusadhaa badhaafamaa jechuun ergaa qabu dabarse. Qusannaan waanuma qaban irraa birrii 10 20 yoo ta'e qusatu. Isuma santu deemee isa immoo adeemsa keessa hojii biraa ittiin barattee hojii hojjattee gaafa hojjattee jettee immoo ammallee maallaqa guddaa argattee akkasumas qusataa deemtaa. Konkolaataa kana argachuu kan kootiif hunduu argee jira waan ta'eef hunduu akka qusatan dhaamsa qusadhaa. Baankii Abisiiniyaa qusattan akka kan koo kanatti illee badhaafamuu dandeessu carraan hin beekamu qusadhaa. Maallaqa isa qusachuu bichaa miti carraan illee hin jirti jedhee dhaamsa dhaamuufan qaba.